jechuudha. Walitti aafuu jechisiifnee ijoollee kana dhiifama wal gaafachiifnee garaa walitti fayyisiifnee kana kaanee dhimma Sharafuddin irratti deeme maqaa balleessii Sharafuddin irratti deeme Sharafuddin Raamadaana keessa zolloomame wallaahi. Sharafuddin Raamadaana keessa suuraan isaa galgalaa ganama gadi garagalfamee ol garagalfamee hattuu qarshii birrii 50 shubbisaarraa gara 50 luqqisaa jedhamee footoon isaa faana posotamaa ture dhiifama gaafachiifamee maqaan isaa jalaa bade asirra tuufiin dhaamsa kootii galatooma. Okay, waan itti dabala asirratti yaanni abdii gaariidha. Jalqaba irratti sheeka kanaa fi warri xabaqaa taatanii dubbataa turtan. Ani maastariin deeggaraan jiru. Maastar birii kan nyaatee jennaan kaffaluu qaba. Jechuun waadaa seenee dhoowwateera taanaan kaffalu. Namni maastar maallaqa nyaateeraa natitti kenne jedhe kottu. Si eegaa jirra. Namni maastar birii nutti kennine nyaate jenne nuti haqa dubbataa irraa kottuuti maastar maallaqa nyaateera jedhii maallaqa deebisiisuuf ta'a. Ansirkii laman qaba. Ansirkii laman qaba. Amman dabarsa sirkii laman qaba. Ammaan irraan kaffalaan. Isa kuma 50 yoo barbaadan jechuudha warri masgiida wallaahi. Okay. Yaada kun xumura. Akka booda anallee raba koo waan hin taanetti fudhatanii hin deemneef. Ana ammallee ulaan koo banaadha. Sheekni sun maastar birii kana fudhatee dhoowwateera taanaan maastar giddaajii kaffala fedhu abdiin irraa kaffalu fedhu mubaarik kaffalu fedhu abbaan fedhe kaffalu sun rakkoon qabu. Sheekan nanaa maastar viidiyoo ergattanii jennaan birrii fudhatee yoo deeme sirrii miti viidiyoo yaada keessan faallessuun dogoggora cubbuudha maallaqicha isinii adeebisu kottaa. Bakkeenis kunoo fardis kunoo. Yoo immoo sobaan maqaa balleessina taatanii sobaan hin dandeessan nu duunee sagal gubanna malee. Yoo yaada jechuun maqaa balleessinaa lafaa kaane andiina koo maqaan balleessu nagaa lafaa ka'e. Yoo lagaa jecha nu jennee raawwateera wanta nu goones gooneera garuu gurbaa kanaa walitti buunee harree maqaa balleessuu barbaanna yoo ta'e hin danda'amu. Yoo immoo maallaqatti kennitanii ragaa qabaattanii waan walii galtan isin faallesseera ta'e kottaa maastar birrii isinii kaffalu yeroon ammaa. Yeroo nama maastar birrii isinii kaffalu maastarii dubbataan jiru isinii nan jedhaa jira malee. Yoo inni kaffalu jedhe waliin ilaalla ragaa fidadhaa. Sheeka isin eegaa jirra. Mucaa ammaatti bilbili maammazzeen. Kan abdiin amma jedhe immoo jara kaanii hin dubbanne malee mubaarikii walirraa dhowwine kan naata jirtu ijoollee wal arrabsan dhorgaa jenneeti. Kan barbaachisu gamaa gamanaa wal arrabsu kana jarri kun lacheen gastii walirratti mul'achuudhaam. Gastii walitti akkuma gatiitti waliin taphatanii wal baqachuu dhiisanii maastar agartaa Mubaarik isin lamman Manuu waan akkasiin qabnu jedhate qaamaan illee wal argitanii beektu isin gastumaa waa'ee Mubaarakiif waa'ee Sharafuddin okay hukum waa'ee Mubaarakiif waa'ee Sharafuddin itti gaafatamummaa jara lamaanuu nan fudha dhiisi waa'ee jara araarsuu waa'ee jara maali akka jiru qofa baasii abdii waraanicha jedhamu sanatti gasti irratti arginaan hin dhiisa waraanni jarri kun walii wajjin qoosanii naan hin dhiisa waraanni gamaa gamanaa wal arrabsu hin dhiisa waraanni hin dhiisa kanaaf isa jara walitti nagooman illee maastarii Mubaarik gastii walirra wal faana oo taphattanii bakka waliin dubbatanii nagoommaa keessan milkaneessitan hin dhiisan ni waa arrabsu achumaan dhiisa maastarattis nama Mubaarikiin arrabsuun keessummeessin Mubaarikattis nama maastariin arrabsuun keessummeessin kanumaan dhaabbata waraanni hin dhaabbata nan beeka waan ta'eef waraana isa dhaabuuf murteessaan gastuma walii irratti argamu keessan hin dhiisa sana booddee lamuu namni waliin taphattanii jennaan jechuudha. Kana maammazzee nama maatii dawwaliif eegaa. Miidiyaa kanarratti namoota bilookuudhaan hin beekamaa namoonni mana kootti bilookaman guutuu walitti qabate ta'a isin ulaala jala deemaati yeroo ol galanii inni tarii hin beeku ta'a maastar hangaruu akka hin beekutti mucaan kun cubbuna jaala akkuma abdiin jedhe wallaahi yeroo faa wanti dagatan yeroo sana biizii ture abdiin kan nan bira dhaqee abdii ta'uusi yeroo jalattiin natti kaatu sana wallaahi akka intinaatti na wajjin ture cubbuna jaala akka yeroo maalin siin jedhe bakka akka gaardiitti jechuudha bakka naqee hunda na wajjin naqee na keessummeessaa ture garuu xiqqoo si booda kana waan inni ta'e hin beeknu ilaalame kamiifu. Inni tokko ejjerattan qabdan Mubaarikiif dhaqee koo dhiifaman dhaqee dhiifaman Mubaarik qoy Sharafuddin Mubaarik Musamma ati hangafa miidiyaa kanaati ana dabalatee hangafa hunda keenyaati Amaarri si nafuu Tigireen si nafuu abbaan barbaade si cabsuudhaaf sitti deemaa turte ati garuu qobaa kee ansinan ana malaan dinqisiifataa keeti jilaa ba'u akka hiriyaata akka obboleessaa caalaa dinqisiifataa keeti biqaatu alle chiloota alle ofirraa deebisuu dandeessaati yoo waa dhufe maaluu ofirraa deebisuu dandeessaati ijoollees jaallatamus qabde
ይሄ ልጅ ግን ምንም የለውም ባይዞ ወላሂ ኦማን ቀቡ ሙጫን ኩን ዋ በለሲ ራሳችን ማስተካከል አለብን ሐቂን ስትማራ ሙጫን ኩን ሞ ኡምነስ ይቀቡ አብዲ ኑቀባ ዲስ ሰከረበቹ ኑቀባ በቃ والله أن كان شبوتي كليتي ماما زين كنا سرنا نمتي ماما زين ناسين جه ورب الكعبة ماما زين باين جالت دلا ماما زين ناسين بودسي الله سوارا قاتين قبل نجين الحمد لله نورا فدا فدته نجين يجي دوجا راتي بوي باني روبتي ماستري زين مودي مه ماما زين كن سين جري أنورا كادا تلقى باي جريرا جدونغالي ولتي ولرا دورجي ماله وانا نتنا جري نجرو ችግር የለም በቃ አብዲኮ እንጂ ካሚላ በቃ ኮኮ ዲካ ማስተሪ ስላ ወራው አልጃለቱ ወራና ረሱ ምናምን ሲተኑ አዳራ ረቢ እንደርጊና ወላሂ እንደርጊና አሊ ሱሰኛ ነኝ ሙቤ አማ ከረጎና ሙቤ ሱዚ ቀብዳ ዋይ ወራ ረብሱ ወራ ገማ ገምና ወራ ረብሱ ወኒ ነመገማ ገምና ነመረብሱ ዳቡ ቶኮቱ ጅር tokkon sun isin lammangeessi irraa waliin kolfitanii taphannaani ashokkaa isa naamana kun wajjala jiru miti maal eenyuun harrabtu ree isinii wajjin jiru beekamaadha kun sii galee kana kanumaan goolabaa jechuudha oo isin waa wayiin dubbadha rabbii jedhaati waa wayii isin gaafadha akka sabaattis akka ijoollee godina keenyaatti abdii keetaachuu jira maastar Sharafuddin irraan gaasa boonaanis iluun illee ni jira maammee hundi keessan dhaggeeffadha waan isin gaafadha maastar sirraan jammara ijoolleen si deeggaronu inaaffaa waan jedhan wayii qabu anan laallataa wantichi maastar Sharafuddin tokko lammaffaa immoo tiktookiin kee guddachuu isaarratti gaheen qabu an maastar Sharafuddin deebinaa kennee maastar neetworkii isaa sirrii miti abdii maal jettan di mesejira master jira ka dhageessati ana deem sai sila Sharafuddin taala na deem atibar mube Sharafuddin dubbat Sharafuddin deebisi malsi kan oye maal jetta mube ingale ija keessa tooli ilaalle bareedaanii fati mi'as bayi maani asnaabaasi bee rabbii jedhi waan gaafadha anaaf itti tol bee master akirratti mul'atu mubarak video jirta namichi maal ta'e boo muudiyatti qabatamu qobaan jiru ani jargasti argaa jirtu argaan kee qabamu hin jedhaa baarsa keessa gaddeebee jira mubaarak mul'atu injirtu bar bay deebi injirtu eega silaan jirtu argaa jirra yaa biyya argaa turre injiru argaa jirra injiru amma deebisa tokko argaa jira warro deebisa modi sarri injiru na bira amma abbo rabbi si jira ciyo jale abarsa injiru bira isin kaa kwe injiru maati keesi ture na jira ni bakka kuno arkisera ni koy jirta mube ni kana arkisara mammo jirta ni tokki abdiiti master asbay be master dugaan kan rabbi dugaan ilmo rabbi si jedhama ija keessa laalafani master neetworkii isaa akka tokko jallataan master tiktokii kee guddachuu isaa keessatti qooda qabamu qooda hin qabu kanama tokkotti maal jetta wama qalbiin kee gaafa kuma dhibba galu viidiyoo taasisuuf dhaqanii ilaalanu na jira seenini. Thank you. Waan mucaallaan jenne gara nama mucaallaan jenne saafutanii deemsu zulmiin haraama ana akka zulumtanitti anis akka rabbitti kennadhetti itti bu'uuna isin zulmitti bu'a. Mubee. Inni naan hin jenne maastar Sharafuddin takkaas naan hin jenne wallaahi galatoomi naan jedhaanaan. Mubee anatti waa jedhaan jara si mufachiisin qoyda. Jarri kana jedhanii waan wal fakkaate jira. Tokkoffaa natu miileena kan kabaje yoomii kabeessa malee dheengaddaa. Lammaffaa taateen kuni ani wannan dubbadhe irraa ati ragaa wayii wannati yookiin Sharafuun kana jedhe itti argisiiste yoo hin jiru ijoolluma silasuu duraanis dursi arrabsanuu walirra bu'e malee. Lammaffaa immoo
viidiyoo ati waraabde sana yookiin immoo viidiyoo ati waraabdu sana namoonni kan biraan musi birata ta'anii jechoota jedhu dubbatan sanarraa ka'eeti malee ati akkas taate miti. Ati nafa qabaattee osoo hin taane wantichi walirra bubu'ee jechuun ati immoo fayyadamte. Ma fakkeenyaaf achirratti keessaan naqeen gorsuu mucaa kana kuffisuuf deemaa jira. Mucaa kana akka inni kufuu fi kufaatii isaa barbaadeen maaliif gastii irratti fidee hattuudha jedha waan jedhudha malee amma uummanni kuni just walirra bu'ee ati immoo viidiyoo sana ijoolleen si bira ta'anii na arrabsanii gastii sana keessa ta'anii na arrabsuun jira akka ati inaaffaa qabdutti illee hubataniiru yookiin immoo ati anaa miilee garuu wanni kun dhufuunii fi ati akkas dubbachuutu itti fakkaate malee so atilee kanaan dura maaliifan aariyaan maanni maaliifan aariyaan bu'een gaafan kuma dhibba jiru kan na deeggaraatu dhala miilee nagarlaan akka natti naafan jennee maan. Okay. Eshi. Asirratti tokkummaa boonaan ilma namaa jiru keessaniyyuu. Waan kana mee calalaa mee addaan baasaa waan kana. Maal jettu? Ani gaafa kootiin abdii dubbachuu barbaadde waan jedhu. Dubbadhaa hundi keessan wala iluu nam tokkotu nafi. Jedhish. Maaliif? An akka ijoollee jimmaatti akka nama jimma akka Oromiyaatti isin caalchisu Oromiyaa keessa namni jira. Akka ijoollee jimmaatti abdiin jira. Beekumsa guddaadha. Maastara jira. Ijoolleen as keessaa kun namni fe'umsa hin ta'in jira natti hin fakkaatu. Ifa manaa godha. Wallaahi wabillahi wabaarkichuun gowwaa. Namni isaa hin dhaabbata tokko keessa hin jiru. Waa waliin ta'uu danda'a. Akka arge waa uumuu danda'a. Wanta amma akka hinaaffaa kun tasuma keessa hin jiru. Gowwaa wayiti xiqqoo keessa isaa. Waan fedhe immoo miidhuu danda'a yookaan isin loluu danda'a yookaan isinii wal loluu danda'a. Hinaaffaa hin qabu. Hin qabu hinaaffaa. Miskiinummaa qabaayyuu wallaahi billahi. Wallahi billahi. Ijoollee jimmaa keessaa namni tooppiirra jiru isa jechuudha. Abdiin jira miti mallatta qaboo fedhe sana booddee. Wallahi hinaaffaa tokko hin qabu. Yetaa abbaatu dubbadhaa warri kaan. Kemee waa tokko dubbatu. Mubaarak amma Sharafuddinitti. Nu bira isaatiin irribaallee ga'ee jira. Duraan dursa buleeyyan kiyya baga rabbiin walitti isinii fite. Walitti isinii fixuu keessan wallahi baay'ee na gammachiise. Boona. Yoo. Boonaa guddistaani qoy boonaa guddistaa mubee qofaa waa tokko jedhee mubeen ona dhagaa jiraatte. Astaaf. Waa tokko sitti maatiin dhaqee haati manaa keessa biran jirtu si dhungadhu. Ilaa wannan si jedhu maanni. Ijoolleen kuni namoonni amma inaaffaadha jedhanii barreessaa jiranu mubeetu inaaffaa qabaa ittiin hubatin ilaati. Mubeetu inaaffaa qaba osoo hin taane taateen amma taa'amee wantoonni amma ati siku amma ati hundee isaa hin beektu. Hundee isaa amma itti deemaa jirra miti. Hundee isaa hin beektu waan ta'eef hundee isaatti ganaa deemaa jira. Hundee isaa bakka biraati garuu namoonni waan kana fudhatanii ana maqaa balleessuu fi poostiiwwan garaagaraa mataa gad deebisuu arraa garaagaraa hattuudha. Wantoonni akka kanaa inaaffaadha waan jedhuudha malee ati fakkeenyaaf ati miidiyaa irratti viidiyoo tokko waraabde. Si malee immoo kan viidiyoo 100 waraabee jiraachuun mala kan yeroo 100 gadi nagaragalche jiraachuun mala. Wanna hunda ofitti fudhachuu qabdu jechuudha. Maaliif inaaffaadha garuu jedhamu maanni hammeenya hammamii mucaan kun hojjetee ragaa wajjin argisiisee naaniyyi akka kana godhu. Kanaafuu inaaffaadha waan jedhu of qofatti hin fudhatin siin jechuu barbaadeetanii boonaatti fufu. Hayyee galatooma hawaasa keenya wallahi walitti fixachuun keessan baay'ee nu gammachiise. Sababa waldhabbii keessaniitiin akka nam tokkotti yaaduu gudduutti na dhagahame. Tokkummaa hojjetaanee mucaa tokkummaa isa kana osoo hin taane dubbii jira kana akkam goonannee hatta ragaa silii dhaquu kadhannee wallahi laziin mana saniif finne har'a ijoollee tana waliif finnannee mubaarakiin hatta keessatti dawwalaatti turre jechuudha. Isin nuuf ija keenya warra asirratti miskiina gargaaru miskiina bira dhaabbatu keessatti wanti garaa nama nyaatu haqi namaa yoo jallatte jechuudha. Obboleessa keenya mubaarakiinis yoo taate nama kaleessa hawaasa gargaaraa ture obboleessa keenya xiqqaa lafarraa ol ka'ee har'a gartee ija keenya ta'e kanallee nama nu gargaaraatiin ture jechuudha. Irratti irra guddaa mubaarakiin illee waa jedhame rakkoon qabu mucaan lafarraa ol adeemaa jiru kana akkuma isin jechaatiin turtanii hamila isaa eeguun barbaachisaadha. Birri agartii tana osoo namni akka dhuunfatti dhufanii keessaan na gaafatanii osoo inni nuka balleessu taate wallahi laziman namarraa kaffalu. Garuu haga inni nama miidhu irra haga inni nama fayyadaa darbetu caala jechuudha. Kanaafuu jechoota akkasii keessatti wal qusachuun baay'eedha. Barbaachisaadha. Ammoo dhugaa mastare isin nama ganaati miti. Oromoon cufti dhugaa nama kanaa barbaaduun barbaachisaadha. Keessatti dubbiin dhugaan isin dirree jirti. Dubbiin garanaa gaafa gartee namni dhugaa qabu kijibni gaafa walaa ima guddata.
dhugaan ammoo gaafa dirree baatu akkasin nama gammachiifti jechuudha. Mastarilleen amma qalbii fayyaatiin hawaasa ofiitti deebi'ee gargaaruu danda'a. Qalbii fayyaa tokko yookiin qaama fayyaa tokko gaafati dhukkubarra keette namni garteetiin inni hadoodha dhugaadhaan ni dhukkubsata. Obboleessa keenya mastar baga dhugaan kee baate. Dhugaan kee bayuuni hawaasni kaleessa waa jechaa ture suni dubbii nama tokko irratti deebisuudha. Namni tokko sun ammoo osoo fayyaa qabu osoo dhufee dubbachuu dadhabu ayi baqachuudha. Dubbiin jara keenya dirree jirti jechuudha. Kana walumaa galattuyyuu tokkee jala buute dhugaa jirtu tana asitti jala hafoo osoo hin taane horii bade horii jiruuf soqan jetti Oromoon dhageeffadhaaf. Namni kun nama sheekaati nama guddaadha. Namni irraa fayyadamu nama gorsuu danda'u. Kanaafuu hawaasa kana qulqulleessitee jala buutee ijoolleen tun walii fayyanii jiran. Gasti warri gamaa gamana waa walii jedhullee walii fayyee jira. Garuu dhugaa kana jala buutee nama san fiddanii asirratti yookiin akka hawaasaatitti dhiifama gaafachiisu tarii asirraa fidu yookaan keessattuu bakka masgidaa sanitti deebitanii dhugaa mucaa kanaa dirree baasu kana wanti nuti isinirraa barbaannu jechuudha. Walumaa galattuu baga gammaddanii baga fixattanii ammoo wanti akkanaa kun akka jidduu keessanitti hin deebine jechuu barbaada. Galatooma. Nan dawwala sheekicha irratti waan dubbachuu itti dubbadhuuti. Okay. Wanta hin jedhu wayi banaa dhaamsan dabarsaa sana booda. Ayyeetuuf. wanta jedhu gaafii Mubaarak naaffaadhaan wal qabsiisee kaasa irratti Mubaarak yeroo inni 100,000 yeroo inni 100 galus ifaanuma ture. Dheengadhas gastiirra nufaana taa'ee sagantaa inni yaade sana milkeessuuf ofiifis hirmaatee nama hirmaachisaa ture. Otoo sana hin barbaanne sana hunda nufaanan taa'u sun qofti ragaadha. Warri immoo Sharafuddin sarabsitanii viidiyoo hojjetan.